Jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu guyyaa kanaa isinitti hima Ansaraay Sabaatiin. Magaalaa Naqamteetti misirroon cidha isaa raawwatee halkan tokko booda mana jireenya isaatii ba'ee bakki buuteen isaa dhabamee ture reeffi isaa qarqara harootti argamu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Misirroon Gammadaa Moosisaa jedhamu gaafa Adoolessa 31 bara 2021 sanbata darbee cidha ooleem gaafa Hagayya 1 bara 2021 dilbata dukkaana yookaan suuqii waa bitadhee dhufa jedhee manaa bahuun achi buuteen isaa dhabame guyyaa lama boodam Hagayya 3 bara 2021 reeffi isaa magaalaa Naqamtee qarqara haroo Sorgaa jedhamutti argameeti jira. Waggoota asitti Oromiyaa keessatti ajjechaan suukaneessaan hammaachuu fi ilmaan Oromoo mana hidhaa fi mana jireenyaa keessaa baafamanii ajjeefamuun reeffi isaanii bosonatti gatamaa akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Maqaadula deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa dargaggoota humnaan gara lola kaabaatti fe'uun jabaatee itti fufeetii jira. Kibxata kaleessaa Hagayya 3 bara 2021 magaalaa Adaamaa irraa daa'imman umriin isaanii dirqama loltummaaf hin gahin kan waggaa 18 gadi ta'an konkolaataa 5 fe'anii gara adda waraanaa bobbaasuun namni taatee kana ijaan argee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeetii jira. Mootummaan Itoophiyaa lola Oromoo hin ilaallanneef dargaggoota Oromoo adda waraanaatti dolchisuun lubbuu hobbaasaa jira kan jedhu komii uummataati. Gama biraatiin Ameerikaan gargaarsi namoomaa Tigraay akka dhaqqabuuf hunduu dhukaasa dhaabuu qaba jettee ibsa karaa imbaasii ishee kan Finfinnee jiruun baasteetii jirti. Kan tolchuuf Eertiraan guutumaan guututti yeroo dhumaatii fi Itoophiyaa gallakkistee akka baatu TPLF Afaarii fi Amaara mootummaan naannoo Amaaraa immoo lixa Tigraay keessaa akka ba'an irra guddoon USAID Samantha Power gaafatteetii jirti. Waraanni kaaba Itoophiyaa diiguuf boqonnaa murteessaarra jira jedha International Crisis Group. Waraanni kun Afrikaa bahaatiifis balaa guddaa ta'uu isaa eereetii jira. Gama biraan biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa daandii Ruwaandaa irraa baraaruu qabu jedhan Yuunivarsiitii South Floridaatti gargaaraan Profeesara Edward Gekes. Gameessi seenaa Afrikaa qorachuun beekamuun kun haala qabatamaa Itoophiyaa ilaalchisuun xiinxala barreessaniin wal waraansi biyyattii keessatti deemaa jiru hatantamaan fala argachuu dhabaannaan duguggaa sanyii fi diigama biyyaa hordofsiisuu danda'a jedhan. Rakkoon biyyattii baha Afrikaallee kan gaaga'u waan ta'eef keessumaa biyyoonni Afrikaa tooftaa ittiin gidduu seenan barbaadu akka qaban dhaamaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gargaarsa namoomaa idil addunyaa lama ogguruun beekame. Dhaabbileen ogguraman kunniin garee doktoroota daangaa maleeyyii Doctors Without Borders fi Kaawunsilii baqattoota Noorween jedhamuun kanneen beekamanidha. Yeroo gargaarsi namoomaa biyyattiitti haalaan barbaachisaa ta'ee jirutti dhaabbileen kunniin ogguramuun gaaga'amaa jiru hammeessuu mala sodaa jedhu uumeetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu namaaf qabanne kana fakkaata.